qabadha rabbi kiyamoti kadadha ayyasiketi yasoti halale rabbi kiyamoti amane ofaleti yasiketi yasoti halale rabbi kiyamoti hayya kam jirtan nagaa hordoftoota TT Entertainment yeroo ammaa kana kun shaashee dargaggeessa keenya amma famlee teenneerra dimicha nyaatu jirra ammoo haasaallee akkasuma haasa nama mi'aawaa uf deemna waa'een hadharra haasofna ammoo waa'ee gabbaraati akkuma beekamu yeroo ammaa kana qeerroo qarreen Facebook irratti hiriira nagaa walirra baharanii waa'ee gabbaraa irratti dargaggeessin gabbarinu qaala'ee dadhabne uffisa jira gabbara jira waan bunaati jira waan finaati jira kanaaf ilmi hiyyeessaa fuudhuu dadhabee kanaaf kunurraa hir'atu jedheeti mormii yeroo gaggeessu warri shamarranii ammooyyuu kottu nyaataa taphii akkasii eessa jira waan abbaan tokkotti xaaree guddise eessaa fuutee akkanaan fuutaa gabbaruu qabda ka jedhu mormii isaanii akkasuma Facebook irra geggeessaadhanii kanaaf dargaggeeyyii kanneen ammooyyuu isin kanarratti yaada maalii qabdan ka jedhu yaada isaanii gaafannaa nu waliin turtii keessan sirraa eegala ati waan kanarratti yaadni kee maali? Tole maqaan koo Abdisaa Jiboo Turii jiraata magaalaa Shaashamanneeti. Wanti kun waa yeroo dheeraa irraa wal mormii dirree sooshaal miidiyaa irra turedha. Lafaan buune ammas achuma irra malee eenyu saamuu atamu eenyu saamuu amu hin beekne kana kan godhuu dandeenyu silaa akka uumaatti teenne kootu dhufeedhaan asitti tuntana geetti tuntana hanqatti jennee kaanee waan waliin furmaata kaa'uu dandeenyu kaleessa har'as qeerroo qeerrittiin waan sooshaal miidiyaa irra darbirraa waan lafatti bu'ee ka'e akka uumaatti gabbarri hammana akka keenyattis hammana asitti dhaabbachuu qabamedhamee wanti daangaa itti godhamee itti lafa jiru hin jiru. Nu ummata sikkoo mandoo keessatti dhalannee guddanne akka ummata nama sikkoo mandoo keessatti dhalatee guddatetti argaa turre gabbara gaafa waan san yaadannu nu sodaa keessa galla because fuuneen jiru mana ijaaranne takalee jirtu san hin jirtu kaleessa warri keenya lafa qaba horii qaba aanan qaba dhadhaa qaba horii walii fooyeeti kan wal gabbaru lafa walii kuteeti dhadhaa walii gumaacheeti aanan walii kenneeti kan wal gabbaru sunarra hin jirtu jireenya amma already gara kallattii hundaan naannawa magaalaadhaan marfamnee jirra naannawa magaalaa kana keessatti akka kaleessa saniin nama gabbarree nama jiraachisnee intala fuuna jechuun hin ulfaata soo gabbarri kun osoo nu laallame nullee gara fuudhaatti hin ceenaaf din jedhuun qaba kanuma ayyee galatoom ulfaadhu ati hoo kanarra maal jetta? Ashi carrana kennata mi feesin galateeffachaati asuma magaalaa Shaashamannee jiraadha misgaanaa Dachaasaa jedhama wanti jiru maanni wanta gabbaraa irratti wanti akkuma obboleessi kiyya jedhe san wanti lafa kaa'ame tokko illee hin jiru maaliifi wanti martuu jijjiiramaa deema waan ta'eef yeroo kana keessatti akkuma inni jedhes akkasitti akka isaan namoonni sun yaadanitti hanga qarshii hanga isaan jedhasan gabbartee fuudhuufi diqqoo namatti ulfaata amma iyyuu natti ulfaateera kanaaf dhiisee jechuudha kanaaf wanti sun hafuu qaballee jedheetoo yaadu maaliifi seera wayiitu jira waan ta'eef seera waan ta'eef seerri sun dammoo hanga wayiitiin gaddeebi'eetoo haala diqqoo gadi bu'eetoo akkasitti qarshii ol baasanii nama gaafachuullee odoon ta'ini haala tasgabbaadhaan haala deebi'een odoo ta'ee bareeda jedhee yaada akka yeroo waliin deemutti akka yerootti odoo deemne bareeda yeroo sanitti amma wanti martuu salphaadha waan ta'eef horiillee kennitee horii 20-50 akkasi kennitee fuudhuu dandeecha yeroo ammaa sanitti immoo hin jiru nama tarii immoo hayya maqaa keetii fi ati yaada kanarra maal akka jettu? Hayya maqaan kiyya Sultaan Duleedhama yaadni hin qabu hiriyoonni kee kaasaniiran jalqaba maratti akkuma duratti kaasuun turetti gabbarri aadaa Arsii keessa kan jiruu fi hin jirre yoo hin jira ta'e
aadaa arsii keessatti wanti tokko beekamuu qaba. Gadaadha seera qaba gadaan bulaa gadaas yoo ta'e wanti tokko beekamee itti deemama. Gabbara aadaa arsii keessa hin jiru yoo ta'e namoonni tokko namoonni gabbara arsii keessa hin jiru iyyuu haga miliiniki arsii keessa seena gabbara nu dhufee hayyoon akka jedhan hin jiru. Akkas yoo ta'e gara akka ta'etti hayyootaatiin karaayyotaatiin gabbarri kun garam akka ta'e akka dhaabatu yoo gabbarri ta'e amma su gabbarri nuun taane arsiin gurra eeggatti ulfinna su gabbarri illee jira ta'etti arsiin ulfinnaa fi kabajaa fi wal kabajuuf wal ulfeessuuf jecha yoo nama tokkorraa nama tokkotti namni nama dabalamu even fuudha qofarra osoo hin ta'in rakkoo adda addaatiin konkolaataan balaa galuun namni balaa yoo nama galu balaan sun ulfinna akka namni arsii wal ulfeessu godha. Wanta adda tokko nu godhu tokko jiraate wanti nu gale rakkoo nu gale deebii akka wal ulfeessinee wal kabanyee waliin jiraanne walii jiraanne damu jireenya gaarii nama waliin jiraannuu fi maatii taa'ee nama waliin jiraannu akka aadaa keenyaatti akka arsii wanta adda isa godhu tokko kana. Isa ta'uudhaaf jala muramee wantoonni hayyoon himuu qaba wanti jedhan jedhee yaadu gabbarri yoo jira ta'e hin jira akka ta'u qaban jireenya amma yeroo duraa amma fakkeenyaaf yeroo abbaa haati yeroo wal fudhate yoo ta'e akkuma asiironni keessa san warii jira maal jedhanii warii kennanii waan akkasiiti jira. Amma dammoo tokko warii illee hin jiru jireenyi illee qaala'ee. Gabbarri nurraa dhaabatu jechuudha akkuma asiironni keessa san nu gabbara intala sun gabbariin fuuna jechuu sun ta'in gabbara intala sun gabbara malee heerum jechuu sun ta'in wanti fuudha dargaggeessa orgee gabbara maqaa gabbaraatiin wanti deemamu tokko jiraate diyaaspooraadha. Sababni isaas diyaaspooraan fakkeenyaaf ijoollee shamarranii tokko yoo argitu warris abbaanis nama biraa ibsu dhaqee kadhatee gabbaraatiin kan dubeetta yookiin carraan dhalaa dhufuu danda'a diyaaspooraa wayii dhufuu danda'a yoo diyaasporaan dhufe diyaaspooraa sanii gurguraa intalli kiyya alanaa hadeemtu jireenya gaarii yoo gurgures santu na fayyada kan jedhu qabatee ta'a namnis. Shamarraanis akkasuma diyaaspooraa wayii carraa wargadheettee seetti. Dargaggeessonni amma wanti si ajaa'ibu tokko namni bakka kan wallaalee afaaraa yeroo booda bakka wal sodaatee afaaraa na fakkaata. Isinis diyaaspooraa eeggatti innis kama riskii maaliif waan diyaaspooraa waan dhufuuf yoo diyaasporaan dhufe jettee akkasteetti. Kanaaf wanti gabbara sun ta'in gabbarra ol ka'e sun ta'in akkuma si qaama amma fakkeenyaaf waan barbaadotti akkuma si kaatu gabbara gabbartoo jette tokko gabbara ati kennite sanii fi wanta ati intala keetii gootu si arsiin si laala. Maal godhee jedhan maqaa eeggata namni sun dammoo maqaa eeggatu jecha akkuma minna si kaase mallaqa inni kennisaniif wanti inni kennisan irra dabarsee kennu barbaada. Maaliif jennaan mallaqa miti arsiin kan laallatu maqaa laallata maqaa baduu waan hin barbaanneef waan kennan irra dabarsee baasa manaa gadi qaniisan hin miidhamaanuu isa namni hundi akkasitti yaadne malee yoo yaakadam nama gurbicha fuudhu caala abbaa intala kennuuf gurguratutu irra miidhama. Kanaaf gabbara dhaabamee gabbara ol ka'ee sun ta'in akkuma amma siin jedhan diyaaspooraa eeggachuu fi carraa wayii dhufinna diyaaspooraadha bakka yoo gabbara dhaabuu yoo dambaatti diyaaspooraadha jechuun akka hul danda'an cimattaa fuudhanii akkuma ta'etti amma diyaasporaan Ameerikaan achitti illee fuudhanii asitti illee dhufanii fuudhaaranii kan akka dargaggeessi komiidha kun garuu jechuun amma hin jiran ijoollee namni jireenya waliin jiraate dura wal hawwatanan amma hawwatullee hafeeraa kanuma namni wal jaalattee way sadarkaa barnootaa irra osoo jiranii jaalalaa walii osoo jiraatan fa'a diyaasporaan dhufe taanaan jaalalli sunillee achitti hafee qorfisa achitti hafee diyaasporaaf doolaaraan gargara lixan. Komiin guddaan kan jiru diyaasporaa seenee namoota waliin jiraatan bultii walii ijaarratuuf hawwii qaban ka adda diigaaruu fi fuudhas kan orgaaru diyaasporaadha jedhama. Ayya warra diyaasporaa ta'uu fadhetti saalfadhe. Ayya galatooma yaadi guddaan isin kaafta yeroo ammaa kanarratti tokko gabbarri yoo jiraate jaarroleen ta'enna akka kootu dhufuutti ta'anii mari'atanii waan kana adda nu baasu. Lammaffaan ammoo warra diyaasporaati sun warra diyaasporaa viidiyoo kana laala itti laalladha isiniin jenna. Ayya gaafii nan qabu kanuma shamarran illee waan jedhanii laallaa kanarratti yaada dabalataa qabaattan. Yaada dabalataa baay'een qabu. Yaada dabalataa wanti ka'uu qabu. Wanti guddaan diyaasporaadha. Nu waraanarra turre biyyi keenya rakkoo siyaasaa keessatti tasgabbiin qabdu turte. Waraana faana fiigaa turre. Homaa hin qabnu reefuu siyaasa burjaaja'e keessa jirra. Dargaggeessi biyya kana homaa harkaan qabu. Akka duwwaa jira. Diyaasporaanii saasa dhiyyitee saasa gal hojjattee jaartii achirtu hiittee asit jaartiin warkaa fuudhaa jirti. So assignmentiin guddaan gabbarri hin jiraatu sun dhugaadha. Waan kalee arsii keessa dhalanne waan sin koomandoo keessa argaa turre yoo adeemsi isaa sirrii hin taane gadatu lafa kaa'ee kun adeemsi kun sirrii miti asitti dhaabbachuu qaba jedha. Yoo sirrii taate akkuma jedhan san illee intalti lafaa baatee hin guddattu. Abbama guddise qabdi, gosa qabdi, warra qabdi, warruma santu ba'ee waa jedha.
Kanaaf sun immoo kan murtaa'u gadaadhaan malee gabbarri nutti adeemu nutti acitoo osoo hin taane waan gadaan nu sarara irratti nu hin dhaabbanna. Garuu assaayimentiin guddaan warroota achi haadha manaa hiikaa ijoollee isaanii dhiisanii ijoollee teenya asii burjaajessan. Ijoollee teenya osoo abbaa ta'an carraan biyya alaa yoo argamte ijoolleen teenya tan shamarranii waa lama sadiif biyya keessaa dhessiti. Tokkoffaa rakkoon siyaasaa biyya keessa jiru tasgabbiin qabu. Lammaffaa biyyi keenya waraanarra ture hiyyummaa keessa jira. As teettee maatii hankee wajjin kufaa ka'uu irraa achi deemtee kaateet filannoo biraa barbaadachuu turra wayyaa waan jedhuuf nu gataa fiigu. Gaafa waan kana ta'e dargaggeessi biyya keessa jiru lafatti hafaa jira. Soonuufillee mala dhaa jennaa waa'ee daaspooraa asumatti gabaabsa. Thank you so much. Hayyee galatoomi. Kanarratti waa'ee dargaggeessi daaspooraa waan jedhu ilaalla. Mee bijarrilleen fuudhuu dadhabnee achitti iyyuu doolaaraan kafaluu dadhabnee kanaaf saba biraallee fuudhuun hin jira. Uummata waan kana hin qabneef jedhanii mee bijarrillee mormii gaggeessuun hin mala jalalleen haasa'u. Mormii jalaatiif deebii waan ta'u mormuu danda'ani. Wanti jedhuun tokko namni jireenya kana keessa jiraatu namni wallaala. Fakkeenyaaf ciinii goddanyaa kiyyaa akkana ture, ciinii hiriyaa kiyyaa akkana ture, ciinii akkam ture kan jedhu namni hunduu akkuma danda'uun humnuma qabuun cidha gata. Fakkeenyaaf ciinii daasporaan dhufee biyya keenya kana walii irratti godhuu fi ciinii namni biyya kana keessa jiran walii goon walitti hin dhufu. Tokko jireenya wama dhufanuu akkasitti dhabanii rakkatanii yoo dhufanii nuuf jedhanii biyya seenuun orgite qeerroon jedhanii kana akka saba biraatiin illee dabalamanii rakkoo biraatiin illee fidanii barbaadu. Yoo dhufanuu akka biyya kanaatitti maal bakka akka nama jiruutu ulaalanii akka yeroo as dura hin deemni dura jiraniitan ulaalanii akka namni biyya kanaatti jiraatutti. Dhufanii osoo hin gaafatin amma yoo amma namni ulfinna baasee birrii 50 kennuu ta'uu jira dhufanii 500 kennan ta'e rakkoodha hundee akka namni akkuma ollaatti bula. Akka nu biyya keenyaatti osoo dhufanii jiraatanii jedhanii gaariidha. Nu dammoo baay'ee wanti gannas rakkaase daasporaan haa ta'ullee haa xiqqaatullee haa guddatullee baay'inni daasporaa dhugaa dubbachuuf yeroo shaayii bunnaa jedhu malee yookiin hojii faana fiigaa oola yeroo shaayii bunnaa jedhu kan isaan waa'ee qabsoolee nu gargaaraa turan. Ibiniif komiin rakka tokko jiraate fuudhanii asitti yoo dhufan jaartii ofii fuudhanii ji'a 2-3 ji'a keessa kan geenne fudhatanii deeman. Garuu haadhaaf abbaa ofii obboleeyyii sababa qabsootiin kan rakkate mana hidhaatii kan rakkate osoo jiru jaartii ofii achi hiikanii dhufanii jaartii fuudhan. So aguma jaartii isaaniitti godhan san haadhaaf abbaa isaanii irraa ba'an fuudhanii mee jireenya sanaa jiraatanii. Carraa nama booda namni ala deemee jiraatu yoo guddate daa'ima ofii barsiifachuudha. Sadarkaa kanarraa ta'ee yoo deemte daa'ima kan keenya gaan barsiifachuudha malee wanta lammaashi goote yoo madhagaa kuulii baachaa jiraate malee barbaattee ofii hin jijjiirtu. Kanaaf akkasii ilaalanii warra diyaaspooraa akka tama itti kan osoo hin ta'in saba keenyaa gara saba biraallee godhaniin sunillee gara sanyiin kaawwanuu rakkanni kunuun rakkise soddaawwan kunuun rakkisanii saba keenyaa kan ta'an yoo dhufan akka biyyaatitti akkuma nama biyya kana jirutti akka deeman jechuu barbaada. Sanirratti akkatti jechuudha. Diyaasporaan akkasitti diyaasporaan haa taqalaaqalanii yookaan sanyii wal keessa oofanii jechuu miti. Diyaasporaan fuula dhufee haa fudhuu hin danda'a. Diyaasporaan maajoritiin paarsantiin 90 diyaasporaa lammaffaa sadaffaa fudhaa tokkoffaa fudhaa ispeeshaalii jechuudha. Diyaasporaan maal achitti jechuun hojii maawwanni walitti as dhufee doktara ta'a. Anama dhugumaan noonu dheeru amma namni sadii noonu afurin jiran firootuma gaggaa hiruman kaasitti haadha manaatti achitti waliin ni seeraa osoo wannan jen asii intala hiyyooti jireenya isii balleessee jira. Kanaafuu gayyadhu tokkoffaa fudhan dargaggeessa dhufee fudhu garuu namni guddaan lama tokko fuudhee achi maatii qabu maatii isaa akka hin diin kaasiillee wannan godhee kanaafuu carraa isaa kennuudha. Kanaafuu diyaasporaan biliis nu eeggadha biliis nu filee carraa kennaa jechuu barbaada galatoomii. Hayyee galatoomi. Tole maqaa kan keetii fi yaada man waasaadhu kana irratti yaadati qabdu. Maqaan koo Mahammad jedhama jiraata magaalaa Shaashamanneeti. Anillee baay'ee rakkoo hedduutu na qunnameera. Ani jaaladheetiin egaa waggaa 2 maama wajjin tureetiin achi booda diyaasporaa wayii jechuun maatiin hin beekan akkan wal jaalan jechuun tanuma keessa osoo waan fuudhaa feerumaa kana hin dubbatiin garuu jaalanneetuma itti yaadne turre isin barumsa fixee ture isin aga fixuuf eegaa ture isii fuudhuuf achi booda osoo isin fixeen dhufaniituma kama nikaa fi ijaarsa ergataniira arge. Diyaaspooraa dhufe. Jechuun ani in kolfara malee keessi kiyya beekaa qaba. Jechuun wanti akkanaa garuu anarra gaheera garuu nama biraarra akka hin geenyeef
jechuun ka jechuu qabu jechuu barbaadullee kanuma galatooma. Hayyee galatooma. Ati hoo yaada dabalataan qabdaa? Yaada dabalataan qabu akkuma obboleewwan kiyya jedhan jechuudha. Wanti ta'uu qabu jaarsoleen abbootiin biyyaa gadaan wanta tokko nuu kaa'uu qaba bakka jechuun wanta kun kanaan deema kana dhiisa jedheetu ummata ibsa godhuu qaba jechuudha. Warroota daasporaa dammoo namni martuu akkuma argite itti gubateera bakka beektaa. Kanaaf isaanillee nurraa ta'anii yoo dhufanillee nurraa dhoggaa akkuma jedhasani yoo dhufanillee isaanillee fuudhuu hin danda'an jechuu odoo hin ta'in fuudhuu hin danda'an garuu bultii biyyaatitti akka bulanii kanumaaf isaan akeekkachiisuu barbaade. Galatoomaa. Hayyee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Hayyee amma immoo dargaggeessaaf dargaggeettii tana biraan baaneerra jarriin dhalattoota naannoo kanaallee hin taane naannoo biraatti dhufaniiranii akka naannoo jaraatitti ammoo gabbarri jira yoo gabbarri hin jiraanne wanni akka gabbaraa ammoo wanni biraa akka jiru jira akka jedhu yaada jaraa gaafannaa. Hayyee maqaa kan keetii duraan? Maqaan kiyya Miixaarii Ayyalee jedhama. Kiyya Sabboonaa Godhuu jedhama. Maqaan keenyaa ta'eera. Hayyee ijoollee eessaati isin? Shaakkisoo. Godina Gujii Bahaa aanaa Oddoo Shaakkisooti. Hayyee galatooma. Akka naannoo Gujiititti gabbarriin jira yookiin mucaan tokko intala takka fuudhuuf maal godhuu qaba? Wanni inni kennu jira yookiin warri fuudhu warri intala heerumsiis wanni kennuuf jira? Mee waan kana irratti Rabbi kiyya mootii kadhadha ayyaa sikeeti yasooti halale Rabbi kiyya mootii amane ofaleeti yaa sikeeti yasooti halale Rabbi kiyya mootii